managgalee manaa gad hin baanuti namni manatti gagabbatee abbileessu duraan dalagaadhaaf yaana namni akka jiru gagabbatee boodarra hogguu dhukkubni kun bahee manaa gabbaane namni hedduun dhukkuba birarra buutaa dhukkuba gabbinaa dalagaan hin jirtu ispoortiin hin jirtu mana keessaa gad hin baatu mana keessa teessaa boodarra gaafa gabbaatu namni wal beekuudhaan taa'u haala kanaan yoo xiqqoo baay'ee takka teenye namni wal beekuun taa'u saboo kun abaluma saboo kun sumaa walii jechuu ta'a dhukkubni kun waa hedduudhaan as bahe waa hedduu kara kaaniin muujizaa rabbiiti dandeettii rabbiitiin warsiisuudhaaf bahe kara kaaniin ammaasii maybe wama gaarii keenyaaf dhufe taha kaaniif garuu hamaan hammaatullee garuu waan takka wanniin arraa dubbachuu barbaadu dhukkubni koronaa vaayirasiin kun waan takka waan guddoo takka nu barsiisuu dhufe wayii si yaachisa pooppiin biyya xaaliyaan qeensichi guddaan kaatolikiidhaa ka biyya xaaliyaan pooppii san akka rabbitti itti amanan waa hunda anaa isinii godhuu danda'a tujjaarri addunyaarraa nuhi waan nagaafattan hunda narraa hin dhabdan jeeti beellama seenaaf ummata isaatiif pooppiin maqaan isaa eenyu pooppii vaatikaan kana vaatikaan akka rabbitti itti amanan warra xaaliyaan garuu eega dhukkubni kun dhufee ummanni xaaliyaan akkatti dhumuu eegalee guyyaa takka as bahee hin dubban eega baqatee if dhoysee taa'e yaa rabbi tiyyaan na baasi yaa rabbi waa takka illee namaa godhuu hin danda'u tiyyuu taa'an na baasi eega guyyaa dhukkubni kun dhufe dhokate as hin baan kun maal garsiisa rabbiin baaxilii fi dhugaa addaan fileeti daankaadhaa jira warra kijibaan ummata sobaadhaa ture rabbiin addaan gingilcheeti achi haahee dhugaa rabbii tiirtana ummata garsiisuudhaaf rabbiin fide dhukkubaan bar waa hedduudha hara baatiin dhukkubni kun namni keenya ni wayiwaata garuu awwaan takkaan arka silaa dhukkubni koronaadhaa nama Itoophiyaadhaa fixe duraa qaata fixe silaa irra xaaliyaan caalaa warri dhumu jiru warra Itoophiyaati akka gartee meedikeeriin qabneen akka heelskeeriin qabneen akka maasii rakkoo hiyyummaa fi kana qabaniin silaa warri haxaa'uma warra Itoophiyaati warri Itoophiyaadhaa icciita qaba waan secret wanni namni Itoophiyaadhaa ittiin du'iniif hangammaan tanaa fuuldurallee du'uun teenyeef maali beeytanii fuulduraas dhumuudhaan ta'an haga ammaatis hin dhumne namni du'e hin jiru inumaa dhukkoo kana isaan qubaa'uun qabaniiyu wanni addunyaarraa nama fixu jiru maali beeytanii akkaataa ati itti amantu akkaataa miidiyaa hordofama an osoo miidiyaa dhaaluutiin qalbiin gara galtee ifirraa cufee maasrafa manaamaan ka'ee namni hirriibaa ka'eeti manaamaan wanta kan arka dhukkuba kan arka yaanni kee hundinuu koronaa vaayirasii dhammaan tana yaanni keenya hundinuu ol kan ilaallu aranan meeqaa dhume dhukkubni kanaa maal nama godhaa simpitamiin isaa maalii dawaan isaa argameehi informeeshina sooshaal miidiyaa gubbaa barbaannu oguu hirriibaa kaane wanni dura nuti yaannu dhiiroo dawaan koronaa kuwwebee ara xaaliyaan meeqaa dhume ameerikaan meeqaatu galaafatame kana laal kun maal nu godha sammuu teenya nu ukkaamseeti akka daranuutu osoo dhukkubni nun qabne nuti hundi fayyaan qabnu deefine jira nu hundi isin hundinuu osoo dhukkubni isin hin qabin da'iiftanii fayyaa hin qabdan narraa eegali cuftinuu fayyaan qabdan maaliif yaadaa isin deebise yoomna qaba an halgadda xiqqoo katti laagaan na nyaatteetiin qufa'ee halkan guutuu akkattiin qaaxiraa bule naqabee jira bakka waliin irraa dhubattee jirti qufaan itti aanu akkamii isteeppiin itti aantu simptamiin maal fakkaataa qaamiif qabadheen ilaalaadhaa bulee jechuun halkan hiraar ganama guubari'u walleen lakkee waan qabu hubannee silaa isa taate duruu naan kute waa isa ta'uu hubannee jeetiin ganama ka'ee saahiba kiyya dawwalee jechuudha saahibni kiyya guu itti dawwalu edaa inninis eda takka qufa'eeti galgala guura fuudeemu takka qufe edaa inni fiifuu yaa rabbi an kutee edaanuu akka bule inninis akka bule hin rafne yaa caffee baranis qaaxiraan bule bo'ati hoo maal taate maal sirrage yaa bo'oni bar galgala waan guura fuudhaa gachiisu takka qufe amma namni yoo diifafnis qabees ati kutte wassalaam
kutte yoo diifni si qabees yoo dhukkubnummaan nama qufaasisu xiqqoo si qabe ati wassalaam kutte maaliif sammuun teegaa dhukkuba koronaadhaa hunoo nama qufaasisa jedhan hunoo layda nama kaasa hunoo laagaan nama nyaata hunoo maal nama godhaa kanaa sammuu qabdaa jechuudha kasi qabe isuma paranoaan si jeesaa jechuudha anamma from my experience anu ammaan tana yoo xiqqoo katti laagaan nyaattee xiqqoo yeroo kana na qaban deefne yeroo winterri bahee oowwi seenaa jiru qabbanti baatee oowwi seenaa jiru kana deefne anna qaba uumarraa na qaba amma sodaantii guddoon yoo diifamnummaan tokko na qabe wassalaam kuteen jedha kute namni hedduun sammuu keessaa waan kana qaba sheeyti tokko kalee sheeyticha dooktar eenyu kalee nama awwaalee haase sheeytisu waan fardii takka dubbate waan jabduu takka wannummaan dhukkuba isinitti tahu jiruuhu itti amanuu sodaadha sodaan daangaa dabarte ifiifuu dhukkubaa yoo sodaatte wanni dhufe hundinuu wooma san sittaati wanni de'ifummaan biraa si qabduus koroonuma sittaati sigale de'ifummaan biraa tafeeti si qabduus koroonis taati kanaafuu ilmaan oromoodha laal sodaa firraa dhiifnurraa eegani sodaa firraa dhiisaa itti namina warri Itoophiyaadha Oromoon wanni nagatti jirtuuf maali nagaan magaalaa dhaqatanii harka walirra kaatanii nagaa harraa haafii godhaa miidiyaan dhageeffatan oduun dhagaan amma wal keessaa nam tokko ta'uun taa'u wal keessaa nam tokko ta'uun taa'u yooni dhugubaan odeessan harkatiin waan deemu jira yoo guran kenniniif sammuun isaanii nagaya dhukkubni dhufuus waan qaban kuduritti dhaqanii wal awwaalanii nagaan deeman isi galee warri biyyaa kanaani fayyaa qaba meelaala bakki itti namni kaan dhumu jiru biyyootan silaa gurguddatan biyyootan odeessi sakanditti wal keessa deemu biyyootan ammaasii nyaanni orgaanikiin ittiin argamne amma biyya Ameerikaadha istoorri orgaanikiidha adda jiraa istoorri kunis adda jiraa nyaata gartee feekii tolfamu kana nyaanna nuti redduu warri biyya faranjii jirru bakka feeti jiraadhu nyaanni nuti nyaannu nyaata feekii nyaata kijibaa nyaannaa jechuudha madaabaraa akkumatti gabbannee jiraanna malee nothing is healthy warri tujjaarri nyaata orgaanikiidha nyaata aanan orgaanikii qarshii jahan gaafa bittu aanan nagayaa kana qarshii lamaan bitta biyya kana daabboo orgaanikii qarshii afuriin gaafa bittu daabboo nuti nyaannu kana qarshiidhaan bitta Itoophiyaatti garuu waan lafaa olmayirraa akka rabbiin uumetti tan harki namaa keessan jirre waan nyaataniif qaamni isaanii hangi jiru sun ni qallaadha malee hangi jiru sun fayyaa guutu qaba nama Afrikaadhaa keessattuu nama Itoophiyaadhaa keessattuu nama Oromoodhaa nama boqqolloo facaafatee muratee dachirraa nyaatu kan harki faranjii keessan jirre kan madaabaraan qabne suni dhukkuba kana irraa ittisa plus akka sammuun isaanii itti amantu sun irraa qabaa jechuudha wanni nama fixu jira walumaa galatti wanni nu fixu jira amma namni gariin wallaa gurbaan tokko sirraan ka'u sirmarra ciisaa oolaa inumaa takke ni aadaa huuhee akka waan dhukkubu ni aadaasi sirraa goolju suuta ol jeekatti ilaal xiqquma uleen qabanne gartee mana fincaa'ee dhaqee deebi'uudhaaf bargaa fayya qaba dhukkuba kanarraa ifee guudhaaf mana galaayeeti mana galchan malee beekadhaa fayyaa guutuudha qaba garuu da'iife ciisaa oola mataa ol hin qabatu odeessa isaa sidda walu gaafiin isaa waa'ee dhukkuba kanaati yaaba warra nameeqaadde yaaba warra arra namni lafarratti nafni xaaliyaanii arra bar Ispeen akkatti namni haxaawame bar Itoophiyaadhaa seenee hunoo naman kana geejanii haasawni isaa guutuun kan mucaan osoo ciisuuti bakka ciisuu aaduu eegalee jechuudha kanaafuu sodaa if keessatti uumuun ifiifuu dhukkuba biraatiin if galaafachuudha ilmaan Oromoodhaa waan kanaan dhawu barbaade sodaadha dhukkubni guddaan sodaadha waan doktoroonnii fi warri
Heelzi keeriidha kun as beekatti haasa'u kana laal numa dhagahaa malee do not believe it 100%. Dhibbatti amantanii hunoo sheeytichi wal'aansaa guddaan Dooktar Abaluuhu akkas je'ee nuti dhumnee baqqaa nutti nafnee nuti dhumaaf yaanaa qiyaamaan taate yoo jettanii amantan akkuma dooktarri je'e san taatanii jechuudha. Yoonni waan miidiyaan CNN'dha haasa'u guututti dhuga fudhattan akkuma miidiyaan sun je'e san taatanii jechuudha. Yoommoo gurrarraa qabattee bootii rabbi harka jirti ifeeguun garuu ifiin eega si galee ifiin eega harka eeggadhaa jennee hin dhiqadha qulqullummaan hin eeggadha bakka gartee dhukkuba irraa fuudhu dhaquu irraa hin qaba garuu anti rabbi harka jirti miidiyaa olola gartee miidiyaan ofuun sometimes it's a business bar jira keenya biyyootan gurguddoo kana keessatti bar it's a business dhukkuba bar uumaniiti girgirii haanii addunyaa miidiyaadhaan girgirii haanii vaaksineeshinii tolchanii maallaqatti gurguratan wal dorgommii diinagdeedhaati yeroo garii you never know si galee miidiyaadhaa fi mootummaa walii galaniiti qiyaamaa haanii nama kana girgireessanii maal jedhanii boodarra bar dawaan amma dawaan koronaadhaa bahe yoo jan yoo biitti hiyyeessaa takka argatte biyyootan tujjaarri nama sammataa keessadha yookaan ukkaamsanii fuudhanii jechuudha. Dawaa koronaadhaa warri baasuu qabu warra akka Ameerikaadhaa fi biyyoota gurguddoo kanaatu baasuu qaba jechuudha. Si galee namni biitti dawaa koronaadhaa jedhu kan amma baaftee gadhiifte jarima baddawaa lafaa qaba. Gadhiifte addunyaan guutuun isii jala deemti bar Ameerikaan akkasii Ameerikaan ta dawaa akkana harkatte maarreen akkas goote hundi isiif salaata. Gaafa garii ololli miidiyaa kuni dhukkuba kana addunyaan takka poolitikaaf itti fayyaduu itti lamada ekonomiidhaaf kan hubadha takka poolitikaadhaaf tuun ekonomiidhaaf wal mohuudhaaf nuti garuu gadii kanaa girgirooyineeti ifii dhumnee isaaniif wanta goona akkas ta'uu qabu namni barmaan tana keessa kunneeti yaa rabbi yoom na keessaa fuudhuu teessaa yooma dhukkubni koraa kun dhufee lubbuu tan na keessaa baasaa barammachi deeme dubbine ifirraanfanneeti lubbuun tun yoom na keessaa bahuudhaa teessi dhiiroo borumoo arraa iftaani moo torbaan kana numaan afaahi torbaan kana nagaan fixaahi achi gahuu jirra osooni sodaa keessa kunnee osoo ifiraarsinu osoo if yaachifnu achi baksan gahuu jirra kanaafuu take it easy wani jechuu barbaadu laaftutti ilaala namni kun duris dhumaa ture garuu miidiyaan gabaasaadhaan turre namni bar duris du'aa ture xaaliyaan keessaa namni meeqaa dhumuu ture duraan guyyatti miidiyaan gabaasiira Itoophiyaa keessaa guyyatti namni meeqaa du'a dhukkuba adda addaatiin kun akka gachiisetti hafa kun gufatee du'a kun koleeraa qaba kun maaltu qaba miidiyaan gabaasiira hin jiru amma waan miidiyaan gabaasee lakkoofsa nama du'ee biyya hundarraa lakkaawaa jiruuf akka waan guddoo qiyaamaa namni duguugamu jirutti laalleeti sammuu if jeeqaadhaa jirra. Ameerikaa keessaa guyyarraa mana haakimaa tokko keessatti yoo xiqqaate nama 15 du'a. Hospitaala guddaa tokko keessatti guyyarraa nam 15 faddu. Miidiyaan hin gabaasa. Amma garuu nama tokko kadu'es miidiyaan ni gabaasa. CNN gubbatti bahaa, BBC gubbatti bahaa, Al Jazeera gubbatti bahaa. Kanaatu sammuu teenya nu jeeqaadhaa jira. Dhugaan jirtu kana. Miidiyaan nu girgireessu jirra. Yooni miidiyaadhaaf mijjooyinee nutis girgirooyinee arra maal ja'anii dhiirootii yoo yoomi guyyaan kee yoom jennee yoo kan eegu taate atis warra kutu keessaa. Amma laala wanni poolitikaadhaa haftee jirti. Xiinxaltoonni hundinuu cal je'ee jira. Maaliif? Namoota ifirra gadi. Xiinxaltoonni hundi cal je'ee jira. Warri poolitikaadhaa hundi walgeen qax. Yaa rabbitti yaa nabaasi. Maalii wahiin bulcha ja'a miti ifii fuunumaan bulaahi namni chiggalee jirama. Biyya Ameerikaadhaa
paartiin dimokiraasii fi riippaabilikaanii walii galteeti rakkoo tana barbaadettee girgirii kaasaa jiran. Wal mormuun wal dorgomuun haftee jirti. Silaa yeroo kana dur Ameerikaa keessa yeroo filmaanni dhihaate kana silaa kaappaanyiin asii fi achitti namni girgirii na filadhaa kanaa deema. Kana hunda dhaabanii jiran. Namni gariin akka odeessutti laata filmaata adeemu kana akka tartiibaan hin deemne akka gartee kanummaan amma bulchurra turuu fi tooftaa kanaan gad dhufanii biyyoottan guddatan kun warra juusni jira warra kas yaamatuus. Tanuma keessa Abiyyiifis roobee warra yaadu jira. Tanuma Tiraamp dalagatan keessa Abiyyiifis roobee jira. Abiyyis filmaata itti adeemu jira. Ameerikaas filmaata adeemu jira. Ameerikaan waan ifii godhatteetu Abiyyiifis gartee qacanyee achi gahee jira. Ameerikaa roobeetu Abiyyiif qacacee. Dubbisi galee. Maaliif kana keessa namni filmaata jiru jiru. Namni filmaata maqaa dhooyinaanu ati ilmaa yakkaa'u hidhamta. Si galee. Kanaafillee godhuun malchiisa. Godhuun malchiisa. Amma biyya kana irra hedduu dhiibbaan isiin godhu jirtu manguddoo irratti. Miidiyaan dogoggoreetti manguddoo akka malee godhe. Manguddoo amma 65 olii akka malee godhe miidiyaan hizaabarra. Amma biyya kana keessa warri manguddoon hizaabarra kompileen godhaa jirti mootummaadhaa fi miidiyaa. Yoo haatan gabarnarri Teeksaas nama amma 65 olii yerootti gubnee mana akibaan galchinu hin wal'aannu. Maaliif? Let them go je. Let them die jechuudha. Haa du'anii lakkii haa du'anii bu'aan hin qabanii namni amma 65 olii itti laffaanu. Lama dammaas guudura gabaasan dhukkubni kun manguddoo qofa ajjeesaa manguddoo qofa miidha ijoolleedhaa mitii jan. Immuun isaanii waan gabbu'ee jiruuf immuun siistemni isaanii waan gabbu'ee jiruuf tekni qaama isaanii waan jabaan ta'iniif manguddoodha miidha janiiti manguddoo biyya tana jaartee taajiroomsitee nama kana barsiiftee asiin geesse sammuu isaanii toorchi godhanii jechuudha miidiyaan. Miidiyaan sammuu manguddoodhaa toorchi godha. Amma gumagaasi gabbaatee ilaaltu manguddoo adii tana manguddoo qalbiin cabxee akka mataan gabbee akka deeman. Maaliif? Miidiyaa akkas godhe. Miidiyaadhaan rakkisee manguddoon bakka hundaa akka mataa gabbuuftee dhiiroo ana guyyaan kee yoomumaan du'a. Manguddoon adii ta baadiyyaa irraa waa qabdu hedduun baqatteeti kara baadiyyaa galtee jirti. Baadiyyaa warri ooyiruu qabu hundi warri isaanii fuudheeti baadiyyaa galchee jira. Baqatanii. Kuni miidiyaan hangan takka nama miidha. Hangan takka yootti amante arra manguddoon takkalleen dilli dhumu jiru kuni takkittuma miidiyaan guyyaa duraa dhukkubni kun manguddoo hizaabarra miidhaa je'ee gabaasanii fi arra addunyaarraa xaaliyaan keessaa manguddoon qoftee akka dhumaadhaa jirti. Maaliif? Manguddoo yoo xiqqoo qufaate naqabe isa anduufiin taa'aa dasse takka qufaanaan kan naqabe kun koraanaadha kan qufaayise. Manguddoon koronaan qabnaan ni kutti. Anis warra kuturraa ijee duruu if kennee jira jechuudha. Hoguu takka qufee if kenne. Lama qufaanaa inni kute. Sodaa miidiyaan sammuu isaa keessatti uumeetu kana godhaa jechuudha. Manguddichi qufee kun silaa oduu tana dhagahuu baatee akkuma duritti diifafaan naqabe jee qufeetu jiraate nagaan fayyee jiraata shakkii takka malee. Shakkii takka malee. Miidiyaan hangan takka dhiibbaa sirratti godhuu danda'a. Kana wanni manguddoon wahuma guyyaa duraa gabaasanii fi kadhumaa jiru manguddoodha. Manguddoon dhumaa jirti. Manguddoon dhukkubaan dura dhaabbachuu hin dandeessu. Manguddoon akkas taati. Siira. Manguddoon kana dhageesse. Raadiyoona jalaan kaatu. Raadiyoona jalaan kan. TV jalaan kan. Hoguu TV jala ta'an arra manguddoo meeqaa dhume dhagan oduu isaan dhagan. Arra warri hangammaa dhume hundinuu warra ama 65 oliiti waan jiru wanni anytime they turn on their TV this is what they hear. TV manan kana dhagan. Arra namni dhume manguddoo amma gaafii dhiifte warra dhume lakkoofsa guhaan umriin isaanii meeqaa jettee gaafatte manguddoon. Bar hundinuu ama 65 olii. Amas 90 amas 80 anis kiyya yoomi obboleeyyan kiyya
duuti manguddoo fi ijoolleedhaa fi maarree hin qabdu guyyaa tee geesse guyyaa tarabbii geesse atis ni duuta ijoolleen amma dhalattis ni duuti dardarinis ni du'a. Do not believe in media. Manguddoonni keenya do not believe in media. Media hin dhageeffatina, hin laalina, ifirraa dhiisa. Hedduu wanni nama fixaa jira media dhukkuba miti, dhukkuba koronaadhaatii miti. Ka isin fixaa jiru, ka isin ajjeesaa jiru meediyaadha. Kan amantanuu amanuu baatanuu. Manguddoon teenya kan dhagina. Manguddoon Oromoodha. Warri afaan kana dhageessan waan kana hin dhagina, oloo kan dhagina. TV firraa cufa. Raadiyoon firraa cufa. Nagaan ibaadaa teessan godha. Akka duritti jireenyu duraan jiraattan san jiraadha. Namarraa achi baa ifeegaa jireenya keessan ka duraa nyaadhaa dhugaa dalagaadhaa rafaa ka'aa jiraadhaa miidiyaa waan jan ifirraa cufa. Namni maatii manguddoodhaa qabdan biyya alaa kanaa miidiyaarraa cufa. Do not allow them to listen to medias. Miidiyaan who knows addunyaa rammaan tana namni heddummaatee addunyaan dhiphachaadhaa jirti. Addunyaa tana mijjeessanii akka warra waa qabuuf taatutti nama yaadaan shoorarkeessanii lafarraa haxaa'uudhaaf illee deeman maalitti beekama? Bara waa hedduu deemu jira. Waa hedduu deemu jira. Arra dura tattaaffii warri westiidhaa godhe gaafa Eboolaa Afrikaa geessan dhukkuba Eboolaa kanaan Afrikaa fi HIVdhaan Afrikaa haxaa'anii Afrikaa tana waan qilleensi siidhaa qilleensa mijaawaa ta'eef qilleensa tolu ta'eef lafa vaakeeshinaa lafarra jiraannu lafa mijjooytu waan nu taateef ummata kana irraa qulqulleessuudha qabna waan juun bara HIVdhaa fi Eboolaa fidanii Afrika gannaqanii. Akkasiin eega kana beeyne ammaas wanni deemu jira addu jira namni lafti dhiphachaadhaa jirti. Lafti dhiphachaadhaa jirti. Yaadaan nama shoorarkeessanii akka namni gartee yaadumaan hiraarumaan qaa je'edu keessattuu manguddoo galaafachuudhaaf yaada kanaan dhufanillee hin beekne. If eeguu keessatti haa fe'inu malee waan deemu jiru rabbiin takka muujizaa isaa agarsiisuudhaaf godha. Lamada ammoo shira deemu kana saaxiluudhaaf godha. Akkuma reefu jedhe dubbiin wahuma lama takka rabbiin jiraachuusaa ragaa bahuudhaaf waan akkanaa kana fida. Jabaan isa tahuu kana gahu hin jiru feetu madfii qabaadhu feetu nuclear qabaadhu feetu biological weapon feetu qabaadhu kana gahu tokkollee hin jiru nan geessanii jeetuma kana ragaa ifii bachuudhaaf dhufee Pooppii Xaaliyaan Vatikaan san kan dilli warri isatti amanu kadhumu jiru inni dhokatee taa'u jira jechuudha. Ammas beeyon badhee khasaaraadhaa jee tuni dandeettii haqabu siimitii ana rabbii si uumeetu qabaa jeeti isan garsiisuudhaaf godhe takka. Lama addunyaan shoorarkeessanii hiraariin nu fixuudhaaf kana yoo qabanne oduu dhageeffachuu xiqqeessaa. If eegumsa silaa barbaachisu godhaadha. Garuu yeroo hunda waan miidiyaan haasa'uun if shoorarkeessuu irraa if eega. Anamma ifirraa hin dhaabe. Hogguun Facebook bane wanni hin dura arku koronaa rabbii jaati wanta faashin godhina warra ijoollee katte hurtite qii jettu sheerin godhina. Anama akkasii kalee nama lamaan firraa biloo godhe. Awwaa akkasii kun barbaadu. Nama lamaan firraa biloo godhe. Nama hurti citee qii maa firaasta an hafuurri kiyya wajjiin akkas najaa nama sanii wajjiin. Nama sanii wajjiin akkas rakkadhee qii hafuurri na citee fiifu bakkaan taa'utti. Akkas taata. Waan akkanaan sheerin godhina. Hin laalinaadhaas. Akkasii
فيسبوكي ولا نكون نجرتو ولا نكون أفتح جرت فيسبوك الرا invite تلقون جرت فيسبوك لما سي notification يسجل درجوني نمت كلايفي سينه أبلو لايفي سينه جيتي فيستي notify سيقول أما سنيس أبيجر أبي ماليف إذا برنا نمني الرجوتاتي الرهدماتي نمني لايفي سينو ميديا دي لايفي سينو ميديا الدنيا تنا هندنو فيسبوك رت لايفي دبرس نمني هندنو نمني هذا كحكيا هندنو سيناتي لايفي وراب فيسبوكين دباتي نوتيفيكيشن أبيجر نمني بكتك كله بك هندر راوان سينوف نوتيفيكيشن سينكن أكسي بارغ ديسا بارغاتو نمرات شادا جرا بارغ فراد إيسا يودن ديسا ميديا دقي فتشو فراد إيسا واي دعاء قفا شير قلنا واي جراتشو تشير قلنا حبيلي تيستن افجابستني دعاء في كننا ججبات دا حركة خيستنين إجتي استنين قرر خيستنين إف مراتشنا لبو في كيسان باسنا بس كده حركة خيستنين بنتني قرر خيستنين دقي فتني إجي خيستنين لالتني لبو في كيسان باسنا take it easy يوني كورونا ننجرانس نين دعاء بيخا كورونا نجرات واتوس نين دعاء هاي دران هي دران تيستنين دران إدانو ندونان بيتن كورونا نروح باتوس نين دعاء anytime دعاء في قبي دا ربي وان في الانفيدو أكسنتي دان في الوقت إفتو تسين كتابي هاي يو تربيت كورونا دمالي في قرف كيسا بافتي دو ستين دعاتين إبرا في الديدود خاني فيقا أكسي يرو غاري